Kan isinifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa Dr. Kujeru karaa ITV afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko isin biraan geenyudha. Sagantaa kana keessatti dhimmoota garaagaraa dhimmoota fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaawwan dhibee waliin sammuu wal qabatan akkasumas odeeffannoo fayyaa garaagaraa qabannee kan isin dhiyaannu ta'a jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan wal ilaalu dhimmoota namoonni hedduun karaa keessaan gaafatan keessaa dhimma marsaa laguu wajjin wal qabate jechuudha. Marsaa laguu jeeqamuu marsaa laguu maaltu fidaa? Marsaa laguu sababii maalirraa kan ka'e jeeqamuu danda'a kan jedhu sagantaa keenya guyyaa irraatiin waliin kaafnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isinii waliin turu Dr. Keessan Dr. Naafii Argeetudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraa keessattis waa'ee dhimma marsaa laguu kaafnee waliin haasofna jechuudha. Marsaan laguu akkuma maqaa isaarraa ibsuudhaaf yaallu marsaa ji'a yookiin baatii baatiidhaanii dubartootatti dhufu jechuudha. Laguun egaa dubartoota dhiirotarraa adda kan godhu keessaa inni tokko dubartoonni marsaa laguu yookiin immoo daraaraa jedhu. Ispeeshaalii naannoo gara bahaa Oromiyaatti daraaraa jedhu bakka tokkotti jecha kana fayyadamuun gaarii ta'uudhaa baatus xurii jedhanii yeroo isaatti waaman jiru. Xurii laguu jedhama. Marsaan laguu kuni baatii baatiidhaanii dubartoonni kan isaan argan jechuudha. Sababa jijjiirama hormoonirraan kan ka'e keessoon gadameessaa jijjiiramuurraan kan ka'e dhangala'aan dhiigaa gara bakkeetti yeroo bahu jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee namoonni baay'een maal jedhu odeeffannoowwan dogoggoraa hawaasa keessa jiru keessaa dhimma marsaa laguutiin wal qabate dhiiga xuraa'aa dhiiga hin barbaachifne qaama keessaatii kutaa qaama garaagaraa keessaatii walitti qabamee karaa gadameessaa ba'a jedhanii kan yaadan jiru. Kun garuu akkas osoo hin taane hormooniiwwan kunniin yeroo isaan itti keessoo gadameessaa irratti aakti gochuudhaan keessoon gadameessaa irraa soofamuudhaan kan bahu jechuudha. Akkuma beekamu marsaan laguu kuni dubartoonni baay'een keessan beektu kalariin isaa dhiiga diimaa fakkaata osoo hin taane diimaa gurraacha kan jennu jechuudha. Gurraachas miti diimaas miti garuu diimaaf gurraachi waliin makaa dubartoota keessatti baatii baatiidhaan kan dhangala'udha jechuudha. Mee dhimma kanaan wal qabatee marsaa laguu kanaan wal qabatee marsaan laguu hawaasni haala kamiin hubata? Akkasumas immoo marsaan laguu jalqaba yeroo dhufee mudannoof muuxannoo isaanii haala kamiin akka keessa darban gara dudduubatti seenaa isaanii deebisanii kan nu yaadachiisan turtii namoota muraasaa wajjin hin goone kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Dhimmoota marsaa laguu wajjin wal qabate akkasumas immoo mudannoof muuxannoo isaanii jalqaba eenyutti akka himanii maatiin immoo ispeeshaalii daa'imman yookiin immoo ijoolleen dubaraa tokko yeroo marsaan laguutti dhufu maatii waliin hoftoomina haasa'uun immoo bu'aa maalii akka qabu gaaffii isaan gaafanneef deebii isaanii bifa kana fakkaatu nuuf dhiyeessu ilaallee walitti adeemnu. Akkamitti ilaalta yoo naan jette akka kennaa uumamaatiin ilaalaan yookaan immoo akka waan waaqni dubartii qofaaf addatti kennee wayiitti waan dubartii dhiirarraa yuuniik godhu akka giiftitti akka kennaa addaa dubartiin tokko qabdu maaliif marsaan laguu wal hormaata wajjin da'uu wajjin waan wal qabatu waan ta'eef akkasittan ilaala dubartiin tokko umriin ishee haala irratti hundaa'uu danda'a waggaa 13 yookaan isaa olii ji'aan kan isheen argitu uumamaan waan kennameefidha marsaan laguu jedheen fudhadha. Marsaan laguu kennaa addaa Waaqayyo dubartootaaf kennedha. Waaqayyo namoota lafa kanarratti yoo uumu akkamittiin dhalli namaa itti fufuu qaba jedhee waan uumama lafarra jiru kana namoota akka lafarratti baay'ataniif kaa'ame keessaa dubartootaaf kennaa addaa kenname jedhee kana yaadu. Yeroo jalqabaa marsaan laguu natti dhufe nan yaadadha. Umriin koo waggaa 13 ture. Kutaa 7 yookaan 8 baradhee hunda dogoggoruu baadhee. Yeroo sanatti baay'ees ta'uu baatu mana barumsaatti barnoota baayoloojii waan barannuu fi waa'ee marsaa laguu irratti xiqqooshee beekumsas ta'uu baatu odeeffannoo isaa hin qabaatta. Baayoloojii kutaa 7 jalqabee baayoloojii baratta waan ta'eef waa'ee qaama wal hormaataa, waa'ee jijjiirama sadarkaa lammaffaa jedhama. Waan akkasii waa'ee marsaa laguu, waa'ee dargaggummaa waan akkasii hin baranna waan ta'eef xiqqooshee odeeffannoo isaa nan qaba. Manni barumsaa haayiskuuliin naannoo natti dhaladheen jiru waan ta'eef kireeffannee jiraanna. Nurraati gara kiiloomeetira 35 wayii fagaata.
adaadaa koo wajjiniin jiraadha ture. Innas isheetu na bukkee ture waan ta'eef yeroo jalqabaatiif isheettiin himee hubannoo isaatii fi waa'ee marsaa laguu immoo sirriitti hubannoo isaan qaba waan ta'eef almost high schooliin baradhaa. Baay'ee hin dhiphannee hin rakkannes isheetti himee waan na barbaachisu waan qulqullinaaf fayyadamuu qabus naa bittee akkasittiin yaadadha. Maatiin ijoollee durbaa gaafa guddisu iftoominaan guddisuu qaba jedhee yaadaan. Kuni maaliif fayyada? Rakkinni otoo mudatiin dura irratti mari'atanii wanna san irratti ijoolleen durbaa akka hubannoo ga'aa godhatanii chaalenjiin gaafa isaan mudatus chaalenjii sana haala salphaadhaan akka irra darbaniif isaan gargaara waan ta'eef marsaa laguus dabalatee dhimmoota kaan irratti iyyuu maatiin ijoollee dubaraa gaafa guddisu iftoominaan guddisuu qaba, itti haasa'uu qaba, gaafachuu qaba. Amala iftoomina qabu yookaan immoo akkan sodaannetti jechuun dubartiin tokko alatti mana barumsaatti waan ishee mudate galtee abbaa isheetti himachuu akkan saalfannetti godhee guddisuu qaba maatiin jedhee yaadaan. Gara marsaa laguuttis gaafa dhufnu akkuma ati kaaste kana iftoominni jira taanan sila umriin ishii waggaa 17 ga'ee marsaa laguu ittiin dhufnee dhukkuba kan biraaf illee saaxilamuu dandeessi turte. Iftoominni garuu yoo jiraate wanna san irratti hin haasofte jechuudha manatti. Iftoominni maatii baay'ee murteessaadha ijoollee guddisuu keessatti. Ispeeshaalii dubartoota yoo ta'anii chaalenjii isaan qunnamuu danda'u irraa waan baay'ee irraa bilisa isaan godha. Qaamni wal hormaataa maalidha? Dubartii yoo taate immoo balaa irra ga'uu danda'u hubachiisuudhaan maatiin namoota walitti dhufan dargaggoota ta'uu danda'u, dhiira kamiyyuu ta'uu danda'a. Waan kana maatiin itti dhiyaatee yoo hin hubachiisin maaltu ishii miidhaa, eessatti balaan irra ga'uu danda'a kan jedhurree hubannaan argattu waan ta'eef salphumatti miidhamuu dandeessi. Baay'ee seensitiif waan taaneef maatiin teekeer gochuu qaba. Wantoota keenya turtii buloota keenya wajjiniin goonirraatii barumsa guddaa argattaniitu jennee yaadna. Akkuma beekamu marsaan laguu waan safuu qabu miti. Dubartoonni jajaan kan isaan arganidha. Uumamaan kan dubartootaaf kennamedha jechuudha. Yeroo baay'ee dubartiin tokko yeroo marsaa laguutti dhufu baay'een keessan beektu mana barumsaa keessatti ijoollee durbaatti yeroo qoofamu, yeroo itti arrabsamanii akkasumas immoo even amma sadarkaa baadiyyaatti maalla dubartiin tokko naannoo tokko tokkotti dubartiin tokko yeroo isheen marsaa laguu yookiin immoo xuriin yookiin laguun itti dhufu kunallee yerootti bakka garaagaraa abbaan manaa fi manaa ciisan illee ni jiraata jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Xuriin yookiin immoo laguun dubartootaan jajaan kan itti dhufu kan qaamni isaanii fayyaa ta'uu isaanii agarsiisu jechuudha. Dhimma kanaa wal qabatee akkuma obboloonni keenya nuuf kaasanii waa'ee kana kaafnee kanaasofne yeroo baay'ee marsaa laguu odeeffannoowwan dogoggoraa hawaasa bira waan jiruuf dabalataan immoo iftoominaan maatiin ijoollee isaaniitti dubbachuu dhiisu. Akkasumas immoo ijoolleen jalqaba yeroo marsaa laguu yookiin immoo xurii kana ofirratti arganii iftoominaan dubbachuu dhabuurraan kan ka'e yerootti ijoolleen durbaa rakkoo garaagaraaf saaxilaman argina jechuudha. Even yeroo isaatti mana barumsaa irraa hafan jira jechuudha. Maaliif namoota baay'ee yeroo gaafannu ijoolleen durbaa baay'een isaanii wanti kun wanta adda laguun yommuu itti dhufu waan addaatti waan ilaalanii fi abbaaf haadhatti himachuu ni saalfatu. Haadhaaf abbaa isaaniitti himachuu waan sodaatanii fi yeroo isaaniitti saayikooloojikaalii miidhaman jira jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaaneeti asirratti akkuma obboloonni keenya kaasanii ijoolleen durbaa tokko marsaan laguu yeroo jalqaba itti dhufu sodaa tokko malee harmee isaanii yookiin immoo abbaa isaaniitti himachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo haadhaaf abbaatti himachuun sodaatan illee obbolaa hangafa isaaniitti illee himuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif tokkoffaa akka isaan qophaa'aniif gargaara. Lammaffaan immoo dhimma marsaa laguu kana wajjin wal qabatee egaa dhukkubbiin jiraachuu danda'a, jijjiiramoonni amalaa garaagaraa dubartoota irratti mul'achuu danda'a. Maaliif jijjiiramni hormooniin kun yeroo inni jijjiiramutti jijjiirama amalaa, jijjiirama qaamallee fiduu danda'a waan ta'eef maatii wajjin yookiin immoo obbolaa isaaniirra jiranii wajjin haasa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane maatiin illee yeroo baay'ee wantoonni kunniin dubartoonni ijoolleen durbaa yeroo isaan itti umuriin isaanii gara waggaa 12-18 deemaa dhufu itti himuun barbaachisaadha jechuudha. Wanta akkas akkasii yookiin immoo laguun maal akka ta'e akka itti dhufuu danda'u
yeroo itti dhufu immoo akkam gochuu akka danda'u sodaachuu akka hin qabne nawaa akka hin qabnee fi dursanii akka maatiitti manillee ijoolleetti akeekkachiisanii himuu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Egaa laguuni baatiin dhufaa dubartiin tokko ijoolleen durbaa tokko giddugaleessaa waggaa 13tti laguu arguu jalqabdi jechuudha. Waggaa 13 jechuun kan waggaa 13 gaditti arganis jiraachuu danda'u. Waggaa 10tti kan jira arganis jiru. 8 jira, 9 jira, 11s 12s jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo 14ttis kan argan jiraachuu danda'a jechuudha. Dubartiin tokko waggaa 13 irraa jalqabee ijoolleen durbaa tokko laguu yookiin immoo xurii arguu jalqabdi jechuudha. So marsaan laguu kana normaal kan jennu yookiin immoo inni sirriin maali kan jedhu immoo egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee marsaan laguun baay'ina isaa irratti hundaa'uudhaan bifa isaa guyyaan itti dhufu yookiin immoo marsaan guyyaan eegee itti dhufu irratti hundaa'uudhaan garaagarummaa garaagaraa uumuu danda'a. Maaliif fakkeenyaaf dubartiin tokko marsaa laguu ishee guyyaa isheen argitu dabarsee yookiin immoo guyyaa isheen argitu dursee bifti isaa jijjiiramee mallattoo dabalataa mallattoo garaagaraa yoo qabaate sodaa itti himuu danda'a waan ta'eef akkamitti beekuu qabu akkamitti beekuu danda'u marsaan laguu inni sirriin yookiin xurii inni sirriin kami haala kamiin beekuu dandeessu dubartiin tokko akkasumas abbootiin manaa haadha manaa isaaniif hiriyoonnis immoo hiriyaa keessanii beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Marsaan laguu akkuma jalqaba jenne tokkoffaa intervaalii yookiin immoo marsaan itti dhufu. Yeroo baay'ee marsaan laguu giddu galeessaan guyyaa 28 dubartootatti dhufa. Guyyaa 28 dhufa. Kana jechuun exactly guyyaa 28 dhufa jechuun sun ta'an averageidha yeroo laallu guyyaa 28 dubartootatti dhufa jechuudha. Garuu inni sirriin marsaan laguu yeroo takka 28 guyyaa 7 dursee dhufuu danda'a. 28 immoo guyyaa 7 booda dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf marsaan laguu inni sirriin 28 irraa 7 yeroo dursu meeqa ta'a jechuudha 21 akkasumas immoo 28 irratti 7 yeroo dabalu meeqa ta'a 35 ta'a jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko marsaa laguu ishee guyyaa 21 hanga 35 gidduutti argiti yoo ta'e guyyaan kun normaalii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hundumaa guyyaa 28 dhufuu dhiisuu danda'a. Dubartiin tokko fakkeenyaaf marsaa laguu ishee har'a argite guyyaa 31 booda argitaa normaaliidha. Akkasumas har'a argitee guyyaa 23 boodatti dhufa taanaanis normaaliidha jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko yookiin ijoolleen durbaa marsaa laguu isaanii guyyaa 21 hanga 35 gidduu argu taanaan normaalidha jechuudha. Inni dabalataa turtii inni dubartoota irra turu. Fakkeenyaaf marsaan laguu dhufee guyyaa hammamii irra tura inni normaalii kamidha. Yeroo baay'ee marsaan laguu dhufee dubartoota irra kan turu guyyaa 2 hanga 8tti. Yeroo takka kan guyyaa tokko irra turus jiraachuu danda'a. Marsaan laguu guyyaa 2 yookiin hanga 8 irra turee dubartoota irraatii deema jechuudha. Kana jechuun nama hundumaa biratti wal fakkaataa miti. Dubartoonni tokko guyyaa 3 qofa irra turee kan dhiqatan jiru yookiin kan irraa deemu jira. Dabalataan immoo guyyaa 4ttis kan deemu jira. Guyyaan 7s jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf guyyaa 2 hanga 8 gidduu marsaan laguu itti dhufee irra tura taanaan normaalii jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 8 ol irra tura taanaan guyyaa 9 10 11 12 kan jechuun normaalii miti jechuudha. Kanaaf ogeessa fayyaadhaan ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha yeroo kana jechuudha. Kanaaf marsaan laguu jalqaba irratti guyyaa 21 hanga 35 dhufa. Dabalataan immoo guyyaa 2 hanga 8 dubartoota irra tura jechuudha. Inni kan biraan marsaan laguu wajjin wal qabate dhiiga akkamiiti? Jalqaba irratti isiniif kaasuu jaaleera. Bifti isaa maal fakkaata? Bifti dhiigaa marsaa laguu normaaliin diimaa gurraacha. Diimaa gurraacha. Diimaas miti jechuudha. Kalarii isaa akkuma argaa jirtan jechuudha iskiriinii irraati. Diimaas miti. Fakkeenyaaf dhiigni sun diimaa xaliila ta'a taanaan rakkoon wayii jira jechuudha. Yookiin immoo dhiigaa jira. Keessoo gadameessaa ta'uu danda'a, yookiin qaama saalaa ta'uu danda'a, yookiin biraa ta'uu danda'a. Diimaa gurraacha jechuudha. Kanaaf gurraachaaf diimaa wal fakkaatee diimaa sun ta'a diimaa gurraacha jechuudha. Kun dhiiga marsaan laguutti wal qaba jechuudha. Inni kan biraan dhiigni sun dhiiga hin kan tarre ta'uu qaba. Dhiiga hin kan tarre non clotting jechuudha. Dhiigni fakkeenya yeroo baay'ee dhiigee yeroo harki keessan citu yookiin immoo qaamni keessa jiru dhiigni dhiigu akkam ta'a? Dhiigee kan tara miti? Akkas ta'uu hin qabu jechuudha dhiigni marsaan laguutti wal qabatu jechuudha. Dhukkubbii hamaa kana wallaalchisu yoo qabaates immoo kunis normaalii miti jechuudha. Kanaaf marsaan laguu normaalii inni ta'e kamidha? Haala kamiin guyyaa isaa, turtii isaa fi bifa isaa irratti hundoofnee bifa kanaatiin qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa egaa
marsaan laguu keessattuu namoonni hedduun akka isaan beekan wanti barbaannu dubartoonni marsaan laguutuun dhufeen guyyaa muraasa dura yookiin immoo erga itti dhufeeti jijjiiramoonni baay'een irratti mul'achuu danda'u. Jijjiiramoonni qaamaa harmi isaanii dhukkubuu danda'a. Akkasumas immoo finniisitti ba'uu danda'a. Jijjiiramoonni qaamaa irratti mul'atan jiru. Keessumaatii jijjiiramoonni amalaa baay'een irratti mul'ata. Behavioral change. Yeroo baay'ee jaalalleewwan gidduutti akkasumas immoo abbootii manaa fi haadha manaa gidduutti wal dhabdeen ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif dubartoonni yeroo marsaa laguutti dhufuuf jedhu jalqaba yookiin erga itti dhufe jijjiirama amalaa addaa irratti arguu dandeessu baay'een keessaa. Fakkeenyaaf waan xiqqoo aaruu danda'u, boo'uu danda'u, nama loluu danda'u, nama rabsuu danda'u, waca jibbuu, qofaa taa'uu filachuu, haasaa namaa jibbisiisu akkasumas immoo amala jijjiiramni amalaa garaagaraa irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf natti jijjiiramtattanii buuxxiidhaan wal dhawurraa yookiin immoo wal loluurraa jijjiiramoonni amalaa akkasii akka jiru bartanii hormooniidha waan ta'eef hormooniin sun yommuu inni bakka itti deebi'ee adeemu sirraa jechuudha. Kanaaf jijjiiramoonni kunniin dubartoota irratti yookiin immoo ijoollee durbaa irratti ni mul'ata. Of jibbuu fa'aa, bo'uu fa'aa, amala dhabuu, fedhiin nyaataa cufamuu, hirribatti baay'isuu, yoo waan xiqqootti dubbatta waan nama naarsee nama aarsuu ni danda'a. Kanaaf jijjiiramoonni amalaa kunniin ijoollee durbaa yookiin dubartoota irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Marsaan laguu jeeqame kan jennu marsaan laguu fakkeenyaaf amma sirrii hin taane kan jennu yoo maal ta'edha. Jalqaba irratti noormaalii maal akka ta'e isinitti himeera. Marsaan laguu keessan guyyaa 21 gadi yookiin immoo guyyaa 35 oliin isinitti dhufa yoo ta'e kun jeeqameera jechuudha. Sababa maaliidhaan jeeqama? Maaltu marsaan laguu akka jeeqamu godha kan jedhu immoo dhumarratti kaafnee ilaaluu dandeenya. Inni kan biraa akkuma isin amma isiniin jedhee jalqaba irratti isinitti himeera guyyaa 8 ol dubartoota irra ture taanaan marsaan laguutti dhufee kunis noormaalii miti jechuudha. Kanaaf ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa keessattuu sa'aatii tokko keessatti dubartiin tokko egaa dubartoonni marsaan laguu yeroo itti dhufu waan garaagaraa fayyadamu. Moodesii fayyadamu ijoolleen dubartoonni ijoolleen durbaa baay'een moodesii bitachuudhaaf asasii kan hin qabne namoonni baay'een ijoolleen durbaa baay'een immoo yeroo isaatti erbee yookiin immoo carqii fayyadaman jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen durbaa moodesii fayyadamtan yookiin immoo erbee yookiin immoo carqiis fayyadamtanii sa'aatii tokko keessatti erbee yookiin moodesiin dhiiga hedduu qabu sa'aatii tokko keessatti kan jijjiirratan yoo ta'e kun noormaalii miti jechuudha. Kana qofa osoo hin taane halkanis immoo hirriba keessaa kaasanii dhiigni isinitti baay'ate yeroo erbee godhattan yookiin immoo moodesii godhattan kana kan jijjiirratan yoo ta'e kunis noormaalii miti jechuudha. Kanaaf hammam akka fayyadamtan sirriitti ilaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Hamma dhiigni sun dhangala'u irratti hundaa'a waan ta'eef. Noormaalii dhiigni miiliitira 10 hanga 80 dubartoota keessaa kan dhangala'u miiliitira 10 hanga miiliitira 80 kan dhangala'u jechuudha. Inni kan biraan dhiigni hedduu dhangala'uun fakkeenyaaf amma yeroo moodesii godhatan kanatti yookiin immoo erbee fayyadamtanitti dhiigni hedduu sinirraa dhangala'uudhaan al takkaatti yeroo tokkotti moodesii lamaffaa yookiin immoo erbee lamaffaa kan fayyadamta yoo ta'e kunis noormaalii miti jechuudha. Maaliif dhiigni hedduu sinirraa dhangala'ee isa keessa ba'ee erbee lama yookiin immoo moodesii lama fayyadamuu kan isin barbaachisu yoo ta'e kunis rakkoo fayyaa wajjin wal qabatu waan ta'eef ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan dhiigni diimaadhaaf baay'ee diimaadhaaf fi kan taran kan kantare kan itite kan kantare yoo sirraa dhangala'ate mana yaala deemuun barbaachisaadha. Dabalataan immoo ji'a tokko keessatti faan namoonni yeroo lama marsaan laguutti dhufu jiraachuu danda'a. Ji'a tokko keessatti marsaan lama kan itti dhufu jiraachuu danda'a. Akkuma jalqaba sanitti himee guyyaa 21 gadiin yookiin immoo guyyaa 35 oliinis kan itti dhufu yoo ta'e mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan immoo waggaa tokko oliif baatii waggaa tokko oliif marsaan laguu yoo isinitti dhufin ture deebi'ee isinitti dhufe ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Kana qofa osoo hin taane fakkeenyaaf akkuma beekamu dubartiin tokko avreejiidhaan waggaa 45 ol booda marsaan laguun ishee hin dhaabbata. Dubartiin tokko marsaan laguu ishee uumamaan erga irraa dhaabbate booda dhiiga kan argitu yoo ta'e gadameessa keessaan dhiigni kan dhangala'u yoo ta'e rakkoowwan kunniin rakkoowwan kaansarii gadameessaa fi akkasumas balbala gadameessaa wajjin wal qabachuu waan danda'uuf akkasumas immoo dabalataan immoo rakkoowwan dhibeewwan kan biraa wajjin wal qabachuu waan maluu fi dubartoonni marsaan laguu sinirraa dhaabbatee karaa uumamaatiin yookiin immoo sababii umuriidhaan kan ka'e marsaan laguu sinirraa dhaabbatee deebitanii immoo dhiigni gadameessa keessaa sin dhangala'u yookiin immoo simboo yoo jiraate isinis immoo atattamaan mana yaalaa dhuftanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
So erga kana haasofnee booda mee marsaan laguu akka jeeqamu kan godhu maali? Kana jechuun marsaan laguu guyyaa isaa eegee kan dhufne kan godhu maali? Baay'inaan dubartoota irraa akka dhangala'u kan godhu maali? Dhukkubbii hamaa akka qabaatu kan godhu immoo maali? Kana tun ilaaliin dura waa'ee dhukkubbii yeroo marsaa laguu ilaalchisee namoonni baay'een dubartoonni baay'ee ijoolleen durbaa baay'een kompilee waan godhanii fi dhukkubbiin yeroo marsaa laguu yookiin immoo dismenooriyaa kan jennu kun maali? Akkuma beekamu dhukkubbiin yeroo marsaa laguu dubartoota hedduu irratti kan mul'atu yoo ta'e kana jechuun dubartoota parsantii 60 hanga 90 gidduutti keessattuu inni jalqabaa jechuudha. Dhukkubbiin marsaa laguu inni jalqabaa dubartoota parsantii 60 hanga 90 irratti mul'ata jechuudha. Kunis immoo dhukkubbii sasalphaa ta'e kaasee hanga dhukkubbii hanga of wallaalanii hanga hojii idileerraa afuu fi manneen barumsaarraa afuutti illee geessuu danda'a. Kana irratti dhukkubbii marsaa laguu dhufu hojii wal qabatee inni tokko dhukkubbii marsaa laguu jalqabaa fi dhukkubbii marsaa laguu lammaffaa jennee qoonnee ilaaluu dandeenya. Primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Baay'inaan primary dysmenorrhea kan jennu kuni rakkoo caasaaraan osoo hin ta'in akkasuma fiizooloojikaalii kan dhufudha. Kana jechuun keessattuu ijoollee marsaa laguu gara jalqabaa arga waggaa lamaan jalqabaadhaa fi akkasumas immoo waggaa gara 35 booda kan argan irrattidha jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni waggaa 35 booda yookiin immoo dubartoota marsaa laguu hin argin waggaa 25 dura kan jiran jechuudha. Kana irratti koomanidha jechuudha. Keessumaa dubartoota hin da'in jiran irratti akkasumas immoo waggaa 25 gadi ta'an irratti rakkoowwan kunneen ni mul'atu jechuudha. Dhibeewwan dhukkubbiiwwan sasalphaa fi hanga dhukkubbiiwwan jabaati ta'uu danda'a jechuudha. Baay'inaan waggaa 25 booda yookiin immoo dubartiin tokko erga deessee booda rakkoowwan kun salphachaa hafaa deema jechuudha. Kanaaf primary dysmenorrhea kan jennu dhukkubbiin yeroo marsaa laguu dhufu ni jalqabaa kun akkuma jennee dubartoota marsaan laguu yeroo jalqabaatti dhufe hanga waggaa lamaa irratti kan irratti mul'achuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan secondary dysmenorrhea kan jennu kuni yeroo baay'ee dubartoota waggaa 25 booda irrattidha kan inni mul'atu. Rakkoowwan caasaa gadameessaa ta'uu danda'a, rakkoowwan kan biraa wajjin wal qabachuu danda'a. Kanaaf baay'inaan dhukkubbiin hamaa kun kan asirratti mul'atu yoo ta'e mana yaalaa dhuftanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane dhukkubbiiwwan garaagaraa dhangala'oo gadameessa keessaa yookiin immoo dispaaroniyaa kan jennu yookiin immoo dhukkubbii yeroo wal qunnamtii saalaa keessattuu dubartoonni rakkoo dhukkubbii yeroo marsaa laguu gar malee akkasumas immoo dabalataan dhukkubbii yeroo wal qunnamtii saalaa gootan dhukkubu lamaan isaa qabataanaan mana yaalaa deemanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dhukkubbiiwwan kunniin baay'een isaanii kan yoo rakkoo caasaa qaamolee wal hormaataa ta'e baay'een isaanii yaalamu rakkoo fayyaa yookiin immoo dhibee caasaalee wal hormaataa wajjin wal qabatu yoo ta'e yaalamuu danda'u jechuudha. Kan biraan maloota garaagaraa fayyadamuu danda'u dubartoonni yeroo kana tokkoffaa erbee yookiin immoo carqii xiqqoo hiisanii handhuuraa qaandura isaanii gadirra kaa'achuu dabalataan immoo bishaan gahaa ta'e dhuguu akkasumas immoo qorichoonni dhukkubbii fooyyessuudhaaf kennaman jiru. Qorichoonni dhukkubbii fooyyessuudhaaf kennaman waan jiranii fi qorichoota dhukkubbii fooyyessan kanneen utuu marsaan laguu yoo baay'ee isin dhukkuba yoo ta'e marsaan laguu keessan utuu isinitti dhufin dura dursitanii qophooftanii taa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanarraa kan hafe dhukkubbii yeroo marsaa laguu wal qabatee akkasumas immoo mallattoowwan kan biraa kan ofirratti argitan yoo ta'e mana yaalaa dhuftanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa mee marsaa laguu kan jeequ maali? Marsaan laguu yeroo isaa eeggatee kan dhufne marsaan laguu baay'inaan akka dhangala'u kan akkasumas immoo bifti isaa kan jijjiiramu kan godhu wantoonni jeeqan maal fa'i? Egaa akkuma beekamu wantoonni marsaa laguu dubartootaa jeeqan hedduudha. Akkamitti qoonnee ilaaluu dandeenya? Tokkoffaa rakkoowwan sammuu wajjin wal qabatan ta'uu danda'a. Sammuu yeroo jennu dhibee sammuu yookiin immoo fayyaa dhabuu sammuu qofa miti. Maaliif hormooniin dubartoota irraa marsaan laguu madduudhaa fi sammuu keessaati kutaa sammuu hypothalamus jedhamu keessaa hormooniin gadi dhiifamee posterior pituitary kan jennu bira deemee achi keessaan deemee dhiigaan baatamee gara gadameessaa deemee gadameessa irraati hormooniin kan maddan jiru fi ujummoo gadameessaa akka soovaariidha jechuudha. Haala kanaan piroosesii kana hundumaa keessa darbeeti. So caasaawwan kanneen wantoonni hubuu danda'an baay'een isaanii marsaan laguu akka jeeqamu gochuu danda'u. Fakkeenyaaf rakkoowwan xiinsammuu wajjin wal qabatan yoo ilaalle dubartiin tokko hirriba dhabuurraan kan ka'e dhiphina sammuu gar malee
yookiin immoo gadda garmalee fakkeenyaaf maatii dhabuu danda'a, hiriyoota isaanii dhabuu, ijoollee isaanii dhabuu danda'u, gadda garmalee yoo turan, dhiphina garmalee yoo turan, sammuun isaanii ijoollee baay'ee dubartoonni hojiitti yoo baay'ee biizii ta'an boqonnaa dhaban akkasumas immoo barumsatti yeroo itti biizii ta'an yeroo stress ta'anii dhiphinni sammuu fi dhiphinni hojii marsaa laguu jeequu danda'a, hambisuu danda'a jechuudha. Walii galeerra. Kanaaf rakkoowwan kana wajjin wal qabatan hirriba dhabuu ta'uu danda'a. Exercising humnaa olis garmalees dubartoonni baay'ee fakkeenyaaf amma kan exercising garmalee hojjetan keenya atileetota fa'a. Atileetonni long distance yookiin immoo karaa dheeraa fiigan yeroo baay'ee marsaan laguu isaanii jeeqamuu danda'a, hafuu danda'a, yeroo dheeraa hafee turuu danda'a jechuudha. Wantoonni kunniin marsaa laguu jeequu danda'u jechuudha. Inni kan biraa yeroo baay'ee amma nyaata nyaachuu dhiisuu fa'a. Dubartoonni sheeppii keenya eegganna jechuudhaan nyaata tun nyaati yeroo dheeraa turuufa baay'ee kiiloo garmalee yeroo kiiloon isaanii gadi bu'utti marsaan laguu isaanii illee jeeqamuu danda'a jechuudha. Wantoonni kunniin jeequu danda'u. Ulfaatinni qaamaa garmalees marsaa laguu jeequu danda'a. Hormooniiwwan dubartoota keessaa akkasumas immoo rakkoo dhibee tiruu ta'uu danda'a. Dhibeewwan qaamaa kan biraas yoo qabaataniin marsaan laguu isaanii jeeqamuu danda'a jechuudha. Kan biraan rakkoowwan caasawwan qaama wal hormaata dubartootaa wajjin wal qabatees ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma rakkoo ovaarii ta'uu danda'a, rakkoo ujummoo gadameessaa ta'uu danda'a, akkasumas immoo rakkoo keessoo gadameessaa. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee dubartoota irratti sababii kaansarii gadameessaan ta'uu danda'a, keessoon gadameessaa seeliiwwan isaanii jeeqamuu ta'uu danda'a, hixii kalladdoo gadameessaa kan jennu yookiin maayomaa kan jennus marsaan laguu akka inni baay'inaan dhangala'u gochuu danda'a. Kun jiraachuu danda'a jechuudha. Kan biraan caasawwan fakkeenyaaf amma caasawwan qaama wal hormaataa hanga qaama saalaatti dubartoonni yeroo baay'ee ijoolleen durbaa qaamni isaanii duudaa ta'e dhalatu, qaamni isaanii cufaa ta'e dhalatu jiraachuu danda'a. Dubartoonni yookiin immoo ijoolleen durbaa qaamni isaanii yeroo cufaa ta'e dhalatutti maal ta'a jechuudha marsaan laguu karaa bu'uu hin qabu waan ta'eef ijoollee keessan cheeggochuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo tariitii wanta kana ofirratti argitan yoo jiraattan ijoolleen durbaa mana yaalaa dhufanii yaalamuu hin danda'a jechuudha. Qaamni saalaa dubartootaa ijoolleen durbaa yeroo duudaa ta'e kan dhalatu baay'ee argineerra waan ta'eef duudaa ta'e dhalachuu danda'a banaa tokkotu hin qabaatiin yeroo kanatti marsaan laguu akka hin baane gochuu waan danda'uu fi ilaalamuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Caasawwan rakkoowwan amma jenne rakkoowwan caasaa qaama wal hormaataa rakkoowwan ujummoo dhiigaas ta'uu danda'a rakkoowwan hormooniidhaa fi xiinsammuu wajjin wal qabatan kunniin marsaa laguu jeequu danda'u jechuudha. Kana qofa miti yeroo baay'ee qorichoonni mala ittisa da'umsaaf jedhamanii fayyadaman marsaan laguu akka inni dubartoota irra turu akkasumas immoo marsaan laguu akka inni jeeqamu gochuu danda'u akka inni baay'ee dhangala'u gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee qoricha yookiin immoo akkasumas immoo lilmees ta'e kan gadameessa galus yeroo fudhatanii ogeessi fayyaa kaawunsil gochuu qaba. Ogeessi fayyaa isaanitti himuu qaba jechuudha. Baay'inaanii buufataalee fayyaa hedduu irratti wantoonni kunniin hin gorfama jechuudha. Qorichoonni kan biraas dhibee kan biraas fayyadamtanis immoo marsaan laguu akka inni jeeqamu gochuu danda'a. Kanaaf wantoonni kunniin wantoota marsaa laguu jeequu danda'an jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimmoota marsaa laguu wajjin wal qabatan irratti odeeffannoon isin biraan gahaa jiru kana fakkaata. Marsaan laguu uumamaan kan dubartootaaf kennamedha. Rakkoowwan amma jennee noormaalii marsaan laguu inni sirriin maal akka ta'e inni sirriin ta'an immoo maal akka ta'e yoom akka mana yaalaa dhufuu qabdan bal'inaan isiniif kaafnee haasofneerra jechuudha. Kanaaf namoonni rakkoowwan kana wal qabate qabdan yoo jiraattanii mana yaalaa yookiin immoo buufata fayyaa naannoo keessan jirutti deemtanii mariisisuun yookiin immoo yaalii gahaa argachuun bakka itti yaalii gahaa argachuu dandeessan deemtanii yaalii gahaa argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimmoota fayyaa marsaa laguutiin wal qabatan marsaa laguu dubartootaa maaltu jeequu danda'a? Marsaan laguu dubartootaa jeeqame kan jennu immoo yoo maal ta'edha? Akkasumas immoo marsaan laguu maal akka ta'e bal'inaan kaafnee waliin haasofneerra jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aatii barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Torban sagantaa biraatii walitti deebinaa sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture. Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Fayyaan dhabinaa.